waaqayyo hordoftoota kiyyaa rammoo mana namaatti argamaa akkuma argitanii mana haarawaa isheenis jechuudha buleettiin kiyya kun YouTube hojjetti akka carraa ta'eeti kan wal argine kan wal barannees mee nagaasin gaafatanii maqaa isaaniitti isinitti himanii asumarraan maaliif akka nan arraas dhufe isinitti himanii isin jechuu barbaade taranii maqaallee maqaa YouTube isaanii isinii maxxansina akkuma ana jajjabeessitan dhaxxanii achis mana san laayikii sheerii gochuun kun gatii nama kaffalchiisu waan ta'eef egaa nu biyya tokko keessatti warroota YouTube beekanii yookaan immoo hojjetanii wal argachuu yaaf dhugaa dubbachuuf baay'ee gammadeessa tokkoffaa duraay inni lammaffaa immoo egaa namoota hedduu argitanii jirtu jechuudha. Namoota hedduu wajjin hojjechuuf yaalii taasisaan ture jechuudha warroota haaraa isaan immoo akka koonaaf hin taane akka fedhii kiyyaanaaf hin taane mee har'ammoo obboleettiin kiyya kun koomentiidhaan lakkoofsa naa kenni biyya tokkodha wal barannaa naan jettee jennaan lakkoofsa kenneefi haala kanaa wal bira dhufnee kinoon har'a mana isheetti argama. Boruuf immoo hojiilee gurguddoo wannan bashannansiisanis haa ta'u waanuma adda addaa isiniif hojjechuuf qophiidha jechuu barbaade tananii akkaataa gara ishiitti isin dabarsaa turtii gaarii. Ishii maatii eenyudha maatii hanaan akkam jirta fayyaa keessanii ani nagaadha galata waaqaa egaa akkuma hanaan jette ani fanaan awwal marra gana addisii ol agarraa jirra waan ta'eef egaa irra galata waaqayyoo turtii waggaa meeqaa yeroo turee jira garuu ani anaanin ol barachuuf jechuudha lakkoofsa gaafadhee tureeyyuu maaliif iddoon bashannanaa tokkotti yoo deeman abbaa manaa wajjin achitti arge kaza iddoo sun immoo iddoo safara keenya naannoo keenya waan ta'eef isanii fanaan akka magaalaa Sallaa keessa jirtu sanirraa nan bare egaa waaqayyo giddiin qabu moo wal baranneetti guyyaa tokko taata walitti nu fide jechuudha mitiire osoo karaa deemnu bakka gaarii bakka bareedatti walitti nu fide innis eessa mana amantaatti tol baranne mana amantaatti safara mana amantaatti yoo galtu mana amantaatti yoo galtu anis mana amantaatti osoo galaa jiru wal argine jechuudha. Innaa kanaaf keenya akkuma beekamu hin beektan namni baay'een hin beektan garuu maatiin anaan hin beektan ta'uu danda'a kan beekus jiraachuu danda'a hin beekamu YouTube keenya kaasuu shoo kan jedhu jechuudha nutis YouTube hojjenna egaa ani fanaan immoo har'a bakka tokkotti argamnee galata waaqayyoo mana kiyya na bira jirti anaani kanaaf ammaanatti YouTube wajjin hojjennee akka nama kamiyyuu akka waqa saba kamiyyuu nutis hojjennee afaan beenuun jechuudha afaan keenya babal'isnee nutis akka nama kamiitti guddachuu barbaanna kanaaf egaa maatii anaanis ta'e warri subscribing goone kanaaniif subscribe goone jajjabeessee nuufis immoo achuma maatii nuuf taa'e egaa waliin jirraa bakka kamittuu jechuudha ammaanachitti anaan wajjin iddoo adda addaa iddoo bakka baay'ee isin gammachiisu iddoo adda addaa bakka iddoo bashannanaa ta'e iddoo adda addaatti deemnee isinii waraabna kun abdii keenya miire. Waanuma hundumaafu har'aa wal bira jirra ani biyya tokko jirra akkasumas immoo naannoo tokko jirra akka carraa ta'ee yeroo hundas wal argine wajjin hojjechuu dandeenya waan hundumaan wal bira jirra isin immoo wanti isinirraa eegamu wanta gatii isin kaffalchiisnedha. Subscribe warri maatii kaasuu shootiif hin ta'in maatii ta'a akkasumas mana hinaantuu beetifis warroonni maatiin ta'in tanaan dura warroonni akkasitti nu daawwattan jirtu namoota baay'eedha namoonni subscribe osoo hin godhin YouTube keenya laalanii laayikii sheerii subscribe gochuun gatii nama kaffalchiisu maallaqa isin gaafatu yoo laaltanis warroonni biyya biraa jirtan fakkeenyaaf warroota biyya Arabaa jirtan waan kan isaanitti homaa tokko gatii isin kaffalchiisu yeroo laaltassa subscribe godhuun kun dirqama namummaa ofiitti bahuudha jechuudha tola waltummaadha haala saniin nu jajjabeessaa warroonni immoo Asallaa keessatti YouTube hojjechuuf yaaddan biyya ormaa teessanii isinis itti qophaa'a koottaa waliin hojjenna waliin guddanna hundumtuu
fakkeenya warroota afaan keenyaa gargar ta'an yoo argitanii jiraattan ta'e hojii gaariis haa ta'u badaas haa ta'uuti yeroo hojjetanii jajjabeeffamaati jechuudha. ol jajjabeessu waan ta'eef haa ta'uuti nuti keenyas koo ijoolleen afaan Oromoo danda'amas yeroo baay'ee keenya laalan afaan Oromoo laaluun qaanaaf ta'e salphateen beeku garuu ani afaan Amaariffaa irra caalaa afaan saba biraa laaluu jaalatanii subscribe illee akkasuma godhanii garuu keenya soo godhanii bira darban akkuma ta'etti kaffaltii barbaachisu mire kaffaltii hin qabu jechuudha kun rakkoo qabu innaa kanaaf kaffaltii sinirraa hin eegamu nuti sin jajjabeessin nuti warra Oromoo ta'e biraan darbinu kaanisuma goonaaf maaliif irraa argatan maaltu nuyi na gaarummaan ofumaaf waan ta'eef gaarummaan mataa ofiitii fi egaa kanuma oduu baay'isuun gatii hin qabu sinii galee gorsa waa xiqqoo namni wal dhufee wal jajjabeessuun waliin hojjechuu yaalunuyyuu inni kunuu guddaadha. Egaa nurraa fakkeenya guddaa barattu jedhee tanan abdii qaba. Warroonni immoo biyya alaa teessanii kan biyyoota Arabaa teessanii magaalaa Asallaatti galtanii hojjechuufis jirtan jirtu. Warroonni biyya Oromaatti wajjin hojjechaa turres jirra jechuudha. Kanaafuu baay'inaan jirra eenyu wajjin hojjedha yuutuubaroonni biyya keessa hin jiran jettanii wanti yaaddan tokko hin jiru koottaa wajjin hojjenna wajjin guddanna akka nama kamiitu guddachuu hin dandeenya hojjechuu hin dandeenya isin jechuun jaaladha. Warroonni immoo yaada keessan koomentii irratti qabdan waa barreessuuf yookaan immoo gaafii wayii gaafachuufis koomentii barreessuu hin dandeessu. Warroonni bilbila kiyyamuyyuu beektan yaada qabdannaa qooduu hin dandeessu isin jechuu barbaade tananii har'a baay'ee hin haasa'u keessummaadha. Keessummaan baay'ee hin haasa'u keessummaan baay'ee hin haasa'u har'aaf keessummaadha. yeroo biraatti qusatee hojii babbareedaa isiniif hin dhufnaa ani hin dhiisu jechuudha. Abbaa miliyoon godhuun godha jechuudha. Ishiillee firaakillee waan abbaa miliyoon baratee amma danda'a. Ani danda'u. Akkuma abbaa miliyoonii maal inni isinitti maree isin na beektu waan ta'eef amma meesatu na caala. Duraa isa hojjeta gobaasiidha. Firaakillee isaatuyyuu yaadee osoo ani hin beekin waan ani hin beekne kana hojjeta jechuudha. Waan ani akka yaadee hin beekne akkasan caala hojjechuu qabna jedhee abdiin qaba. Namni hin beekne iyyuu barata. Ati immoo muuxannoo xiqqoo waan qabdu hojjechuun nurra jiraata. Isin immoo nu hordofuu isin bohaarsuudha hojiin keenya isin nu hordofuudha. Bakka balleessinetti immoo waan akkanaa sirreeffadhaa jechuun nama ofii gorfachuu waanuma jiru nu gorfadhaa nu deebisaa isin hin jenna. Nus immoo hin dinnu takkaas didee hin beekne akkuma na argitanii kana fakkaata. Horaa bulaayii viidiyoo birootiin immoo walitti deebina isin jedha. Nagaa ta'a egaa subscribe gochuun dagatinaayi maatii taate warri maatiin taane kan laalu garuu viidiyoo nama hedduudha. Kanaaf immoo kan subscribe godhe nama muraasa jechuudha. Walistunuuf kanaaf subscribe godhaayi homaarkillee isin dhukku waan ta'eef. Kanaaf egaa viidiyoo biraatiin immoo walitti deebina. Anaan wajjin agasiitti nagaan nu taa'e.